lola hidhattoonni faannoo Amaaraa karaa daangaa Oromiyaa gama godina Shaggar Bahaa aanaa Faantaalletiin qibxata darbe raawwataniin lubbuun namoota lamaa darbuun dhagahame. Bakka irraan buutii jedhamutti hidhattoonni faannoo uummata eeggatanii daguudhaan lola hamaa bananii lubbuu nama lamaa galaafataniiru. Gabaasa guutuu qabna. Oromiyaa iddoowwan humnoonni Amaaraa jiran keessatti sochiiwwan jeequmsaa adda addaa taasisaa waan jiraniif uummanni dammaqinaan naannoo isaa eeggachuu qaba jedhameera. Waan dabaluu qabna. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n du'aan boqachuu miseensa isaa Buleessa Jaalamaan Tufaatiin gaddi itti dhaga'ame akkaan olaanaa ta'uu ibseera. ABO'n du'aan boqachuu Jaalamaan Tufaa baatitiin gadda itti dhaga'ame ibsa baasuun kan ibsate yoo ta'u seenaa fi gahee jaalli kun qabsoo dhaabichaa keessatti baachaa tures ibseera. Isas waan isinii dabaluu qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin ijoowwan odeeffannoo keenya irraati amma bal'inaan isin dhageechisa. Walitti bu'iinsa guyyaa kibxata darbee godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaalletti uumame kanaan namoota lamarratti miidhaan ga'uu bulchaan aanaa Fantaallee BBC'tti kan hima yoo ta'u haala yeroo ammaa waliin wal qabatee humna horsiisee bulaa keenyaan alaa humni finxaaliyyii guyyaa kibxataa rakkoo uumee jira jedhaniiru. Itti fufuudhaanis rakkoo mudateenis namni lama jalaa miidhameera jechuun bulchaan aanaa Fantaallee kun himan. Aanaa Fantaalletti walitti bu'iinsi iddoowwan irraan buutii fi arroolee jedhamanitti uumamuu kan himan jiraatan aanaa Fantaallee tokkommoo lafa ummataa bakka duraan ilmoolee fi re'een keessa ooltu keessa seenanii dursanii iddoo qabatanii eeggachuun ganama subii lola eegalan jechuun dubbateera. Lolli kunis kan qindaa'e ta'uu eeruun irraan butii irraa kaasee arroolee bal'aa hanga funyaa waan gayyoo ga'utti akkasumas hanga qorkee ga'utti jarri waraana guddaa galchitee uummata eeggachaa jiraachuu himaniiru. Hidhattoonni kunneen naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa irraa kan dhufanii fi irra deddeebiin aanicha irratti haleellaa raawwataa kan turan ta'uu yaadachiisaniiru. Rakkoon naannoo daangaa Oromiyaa kabachiisuu gama godina Shaggar Bahaa aanaa Boosatii fi Fantaalleetiin humnoota Amaaraa kanaan uumamaa jiru uummata irratti irra deddeebiin miidhaa gurguddaa kan geessisaa jiru yoo ta'u rakkoon kun kana duras kan ture ta'us yeroo ammaa kanatti meeshaa waraanaa gurguddaan deeggaramee hammaachaa dhufuus qaamni mootummaa hanga ammaatti furmaata waaraa kenneen argamne. Mootummaan biyya bulchaa jira ofiin jedhu yeroo humnoonni kunniin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun lafa qorkee jedhamtu kan daandii baaburaa fi makiinaa gara Jibuutii deemurratti argamtu qabatanitti yeroo isaan namoota ajjeesaa fi qabeenya uummataa irra deddeebiin saamaa turanitti akkasumas yeroo isaan humnuma poolisii Oromiyaa imalarra ture rukutanii nama baay'ee fixanitti deebiin kenne tokkollee hin turre ammas hin jiru. Mootummaan kun mootummaa Oromooti ofiin jecha gola keessa deemuun yeroo Oromoo irratti miidhawan akka ajjeechaa hidhaa seeraan alaa fi kan kana fakkaatan raawwatu malee yeroo inni itti dantaa Oromoo fi daangaa Oromiyaa tiksuuf itti dhaabbate hin jiru. Ajjeechaan jumlaa jila gadaa Karrayyuu irratti taasifame kanaaf agarsiistuu guddaa yoo ta'u ajjeechaa kana qaamni mootummaa naannichaa qindeessuu fi raawwachiisuu aanga'ootumti mootummichaa ibsaa turanis haqni isaanii ifatti ba'ee qaamni gaafatame hin jiru. Rakkoon naannoo Amaaratirraa Fantaallee fi Boosatirratti banamaa jiruu fi uummata aadaa fi gadaan beekamu Karrayyuu irratti duguuggaa sanyii affeeraa jiru kun rakkoo bulchiinsa godinichaa fi naannichaa ta'uu irra deddeebiin ibsamaa turuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun sababa wal waraansi naannoo Amaaraa keessatti ka'ee hoteelotaa fi yuunivarsiitota keessatti kan ugguraman barsiisonni yuunivarsiitiilee Oromiyaa irraa qorumsa biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoruuf gara naannoo Amaaraa deeman gara naannoo keenyatti deebi'uu hanqanne jechuun haala keessa jiran miidiyaaleetti himachaa jiru. Mootummaan akkuma barsiisota naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa deemaniif xiyyeeffannaa kenne nuufis xiyyeeffannaa kennuun gara naannoo keenyatti nu deebisuu qaba jechuun gaafataniiru. Naannoo Amaaraa keessatti muddama siyaasaa fi hokkora meeshaa waraanaan deeggarame kan humnoonni finxaaliyyiin Amaaraa uumaniin gaagaamni lubbuu fi qaamaa barsiisota kanarra gahaa jira. Guyyoota darban keessa haalli jiru hammaataa ta'uu kan eeran barsiisonni naannichatti ugguramanii argaman kunniin gara naannoo irraa dhufanitti deebi'uuf ammas turuu akka qaban itti himamuu dubbataniiru. Naannoon Amaaraa hokkora humnoonni finxaaliyyiin uumaniin rakkoo nageenyaa hamaa keessa galuun ugguramaa kan jiru yoo ta'u mootummaan federaalas labsii yeroo muddamaa itti labsuun humnoota finxaaliyyii kanneen wal waraansarra jiraachuun ni yaadatama. Lolli naannichatti gaggeeffamaa jiru qabeenya uummataa fi lubbuu lammiilee nagaa hedduu kan galaafachaa jiru ta'uunis barameera. Barsiisaan yuunivarsiitii Walqixxee Oromiyaa irraa qormaata qoruuf Gondar deeme faannoo Amaaraa kanneeniin ajjeefamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oromiyaa iddoowwan humnoonni Amaaraa jiran keessatti sochiiwwan jeequmsaa adda addaa taasisaa waan jiraniif uummanni dammaqinaan naannoo isaa eeggachuu qabaa jedhame.
Humnoonni kun iddoowwan tokko tokko keessatti sochiiwwan jeequmsaaf uummata kakaasan raawwachaa iddoowwan birootti immoo namoota nagaa ajjeesaa fi saamaa jiraachuun dhaga'ameera. Sochii humnoonni kun taasisan to'achuuf uummanni Oromoo of dagachuu akka hin qabne dhamamaa jira. Godina Shaggar Lixaa aanaa Nuunnoo magaalaa Silkaambaa keessatti humnoonni kun sochii addaa yoo taasisan bulchaan aanaa walitti qabuun waan jeequmsaaf uummata kakaasu gochuurraa akka of qusatan itti himuun akeekkachiisuu maddeen keenya achi jiranii fi OMN irraa odeeffanneerra. Humnoonni kun haala kanaan dura hin baratamneen xiqqaa hanga guddaatti qawwee baattachuun socho'aa jiraachuun isaanis barameera. Deeggartoonni fi miseensonni garee kanaa meeshaa waraanaa hidhatanii wayita jiran kanatti lammiileen Oromoo naannicha jiran immoo meeshaa nafee uleeniyyuu qaama nageenyatiin waan irraa guuramuuf nageenyi uummataa akka yaaddechaa ta'uun barameera. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni kunneen godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lubbuu namaa dabarsuu saamicha gaggeessuu dabalatee sochiiwwan adda addaa taasisaa turan itti fufuun socho'aa jiraachuunis barameera. Godina Wallagga Bahaa jalaa gandoota akka magaalaa Haroo Duwwaa tokko Beegin Caffee Guddinaa aanaa Hangar Guutee jalaa immoo ganda Handoodee Dichoo Horroo Guduruu fi Wallaggaa jalaa ammoo aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa aanaa Jaartee Jaardagaa jalaa gandoota muraasaa fi aanaa Amuruu jalaa ganda Migir buufataa fi da'oo isaanii taasifachuu himuun iddoowwan kanarratti xiyyeeffannaan barbaachisaadha jedhan. Uummanni Oromoo humnoota kanarratti dammaquun sochii isaanii hordofuu fi daangaa isaa cimsee eeggachuu akka qabu dhaamameera. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n du'aan boqochuu miseensa isaa Buleessa Jaal Amaan Tufaatiin gaddi itti dhaga'ame akkaan olaanaa ta'uu ibse. ABO'n du'aan boqochuu Jaal Amaan Tufaa baatitiin gadda itti dhaga'ame ibsa baasuun kan ibsate yoo ta'u seenaa fi gahee jaalli kun qabsoo dhaabichaa keessatti baachaa tures ibseera. Jaal Amaan Tufaa abbaasaa obbo Tufaa Baatii fi haadhasaa aadde Nageellee irraa bara 1960 akka lakkoofsa Awuroopaatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa Ona Zuwaayii Dugdaa bakka addaa Dugdaa jedhamutti dhalate. Jaal Amaan akkuma ijoollee baadiyyaa kamiituu loon tiksaa maatii isaa gargaaraa wayitaa umuriin isaa barumsaaf ga'u mana barumsaa Araxaa jedhamutti barnoota sadarkaa tokkoffaa barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaas mana barumsaa Katarii jedhamutti osoo baratu gidduun bara 1978 akka lakkoofsa Awuroopaatti waraana biyyattiitti qacaramuun barnoota isaa achitti xumuruu ABO'n ibseera. Jaal Amaan waraana biyyaa keessatti humna meekaanaayizii kan ture yoo ta'u balaa waraana irratti irra ga'een ijoollummaan achii ba'ee fuula isaa guutummaan guututti gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamutti makame. Akka ibsa kanaatti Jaal Amaan Tufaa Baatii ilma Abbeeraa yookiin Wasiila Jaal Nadhii Gammadaa ilmaan obbolaayanii waan tureef akkuma waraana mootummaa keessaa gadi dhiisee ba'een kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo Jaal Nadhii Gammadaa irraa barachuun miseensa ABO ta'e. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo erga ofitti fudhatee booda dirqama itti kennamu hundaa akka gaariitti nama ba'aa turedha jedhameera. Jaal Amaan Tufaa bara 1991 wayita ABO'n mootummaa ce'umsaa keessa turetti uummata ijaaruu fi dadammaqsuu dabalatee garee miidiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ogummaa kaameraatiin tajaajila guddaa kennaa kan ture yoo ta'u yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa ba'u waxabajjii bara 1992 Jaal Amaanis jaallan biroo wajjin ba'ee dirree qabsoo seenuun qabsaa ture. Jaal Amaan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootiif cichoomina qabu waggoota 30 oliif nama hojii mirkaneessee fi jaallan isaa biratti haalan jaalatamuudha jedhameera. Bara 2018 erga addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti waajjira banatee booda waajjira Gullallee keessatti dirqama dhaabni itti kennu cinaatti jila adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa Gabbisaatiin durfamu guyyoota 36 godina kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa fi Lixaatti bobba'uun uummata isaa dubbisaa ture waliin ta'uudhaan dirqama qabsoo isarraa eegamu baachaa tureera. Erga bobbaa godinoota kibba bahaa xumurateen booda dirqama dhaabni isaa itti kennu hunda hanga du'aan boqatutti jaala raawwachaa turedha jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo kun. Jaal Amaan Tufaa Baatii maatii horatee abbaa ijoollee 4 dhiira 1 fi shamarran 3 yoo ta'u yeroo gabaabaas dhukkubaan qabamee osoo wal'aanamaa jiru guyyaan isaa geenyan gaafa hagayya 7 bara 2023 umurii isaa ganna 63tti du'aan addunyaa kanarraa godaaneera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n irra deebi'uun miseensa isaa cichaa kaayyoo obsaa fi kutannoo qabu akkasii Jaal Amaaniin of biraa dhabuutti gadda itti dhaga'ame ibsachaa maatii firoota jaallanii fi uummata Oromoo cufaaf rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennu jedha. Lubbuu isaa ammoo waaqni jannataan haa qananiisu jechuun gadda isaa ibsateera. Kabajamtoota hordoftoota keenya fuula miidiyaa keenya hordofuun dagatinaa jechaa odeeffannoo irraaf qabanne kanumaan xumurraa fayyaa ta'a.